video desa jedhee blogii yoo qabu taate mucaa kanaaf psychologically miidhama guddaa qaamni biraa qaamni mucaan kun beeku hin jiru social media kanarratti kallattii furmaataa ta'uu kan kan dubbanne odeeffannoo kana argachuu dandeenye malee eenyutti himata ijoolleen kun hanga sadarkaa ijoollee communitytti dhaqanii himatanii furmaata hanga dhaban gaanii jira dhimma qabatamaa fi qabatamatti ni beeynaa jechuudha so wanti furmaata argachuu danda'uudha qaba haasofni keenya guyyaa irraa hundirra furmaata argachuu danda'uudha qaba kana ta'uu baannaan afaan jechuudha miidhama armaan duraa caalaa dachaadhaan dabalaa jechuu barbaade walumaa galatti rakkoolee firii viizaatii fi viizit viizaarraa gadi qabne irraa dubbachuu danda'uudha qaba firii viizaadhaan dhufee birrii 10 ji'a lama kaciisan jiru odeeffannoon ragaa isin bira hin jiru ana bira tuulaan ani ajoonno ilaa hin malakkate gin akkaan odeeffannoo qabutti 450 hanga 600 kafalanii mana birrii 10 ciisaa jira gaafuma jalqaba fidu namni kun hojiin hin jira hojiin galtaa yoo siin taane sii jijjiira rakkoon hin jiru bakka firri yaaddoftu natu sii jira jedhee fuudhee geessa bakka birrii 10 kana eega ga'ee booda hagamta akka tiriit godhaa jiru bilbila irraa kaasaa jiru waan nyaatan kennaafii jiru hordoffiin taasifamaatii jira ijoolleen kun akkam mukayyafa qabu mana san keessatti nama 10 3x4 keessatti 3x4 jechuun inni keessan ni beektan hamma inni dhiphatu hafuurri namaa mukayyamni yoo kan jiraanne taate hanga sadarkaa tiishirtii walirraa baasanii ofitti hafarsuu gaanii qabatamaa fi qabatamatti dhaqee viidiyoo kanneen godhan jiranii jechuudha ragaa sobaati jechuuf barbaachisaa taanaan qaamni dhimmi ilaalu viidiyoo nurraa fudhachuu ni danda'a kun odeeffannoo sobaati miti dhugaati jechuu barbaade walumaa galatti rakkooleen firii viizaa fi viizit viizaadhaan mallaqni dilli kun kennamee tiriit godhamuu dhabuu ijoollee okay qaama ijoollee kanaaf kallattii furmaataa kaa'uuf deeman jibbaa ofirraa dhiibaa hammeenyummaa isaa dubbachaa deemuun tikikkil adeellam asnawwaariino wallaahi ani akka sabaattis sabni kenna sagaleen qabu qaama isaa birmatuun qabu qaamni dhimmi ilaallatu waan kanarratti gadi fageennan hojjechuu qaba yoo san hin taane qaamni biyya kana bakka kana jiru qaamni dhimmi ilaallatu diaasporaa kifiliin lammummaarra kan jiru piliis narratti bilbilaa horre bilbilta dhiifama wajjin yaada kiyya xumura irratti bilbilaa nuu isinirraa kaasa so yoo dandeettan koottaa dhageeffadha kanaaf ummata nagaan wajjin jiraannu dhabne ummata nagaan wajjin jiraannu jibbamne yeroo ammaa kanatti akka xalaatatti ilaalamaa jirraa jechuudha jibbamnus jaalattamnus keenyan jiraataa jirraa nama tokko harka jala qabannee eeggachaan jirru alhamdulillaahi garuu rakkoon kun furmaata argatuu qaba akka seera biyya kanaattis akka konsiilaa biyya kanaattis akka community biyya kanaatti gara communitytti deebi'a xiqqoo gara goree irraa bu'a communityin ol qabatee ijoolleen community keessa jiran kanneen yeroo ammaa kanaan tajaajila Dubaayitti kennaa jiran hawaasa naannawaa Dubaay jiran kanaaf kallattii furmaataatii fi furmaataati nuti isaaniif gammachuudha jedheeti amana akkaataa kanaan gaafa dubbatu tokko hojii isaanii kan itti baay'isuu irraa dhufne lama odeeffannoo hawaasa keessa jiru fuunee kenninee fi irratti hojjechuun dirqama isaaniiti ajajuun mirga kenna maaliif ummata kana filatee bakka kana kakaa'enu boordi irraa kaasee hanga gajjallatti namoota 15 bakka san jiran 15 wal gurmeessinee dhaqnee nuu ta'an jennee filannee achi kenneera miidhama hawaasa keenyaa kana jala bu'anii rakkoo isaanii yoo odeeffannoo hin qabne odeeffannoo funaanaatanii qoonsilaa waliin ta'uudhaan hanga sadarkaa dipoorti goosisuu maandeetii qabu mirga guutuu qabu kanaaf akka silaa barbaachisutti hin hojjanne jechuuf hawaasni keenya embaasii deemuudhaan kiraawudiin akka godhaa jiran argaa jirra kun immoo hawaasarraa odeeffannoo fudhatameen tarkaanfitti seenuun dirqama isaaniiti har'a boroo osoo hin jenne akkuma qajeelfama gaaraa nutti kennanitti waan kana odeeffannoo kana fudhatanii qaamota amma nuti odeeffannoo kenninuuf kana irratti tarkaanfii fudhachuun dirqama isaaniiti
tarkaan fi fudhachuu qofaa miti. Karaa community TikTok media community ta'e karaa qoonsilaatiin ta'e fuula Facebookii communitytiin ta'e ifaa fi bilisatti gadi ba'ee ummataaf ifoomuu danda'uudha qaba. Xumura irratti gaafa akkaataa kanaan qoonsilaan biyya kana keessa jiru peejii isaaniitti irratti rakkoolee akkanaa tarkaanfii fudhatan kanneen biyya keessa jiran sirriitti of eegu. Waan kanarraa of qusatu. Gara kallattii furmaataatti deemnaa jechuudha. Jijjiirama biyyarraa hanga biyya kanatti dhufeen ol qabatee hundarraa furmaata argachuu qaba. Hawaasni walitti dhufuu qaba, wal dubbisuu qaba, jibbinsi gidduu keenyaa baduu qaba, walirra duuluun baduu qaba. Namoonni nama miidhan, namoonni faayidaa dhuunfaa isaanii giddu gala godhatanii gulufan, namoonni nama cabsuuf deeman itti gaafatamuu danda'uudha qabu. Qaamoleen itti gaafatamuu qabu namoota nama miidhan. Kanneen du'an sababeeffachuudhaan kanneen har'a hospitaala jiranii fi kanneen dhukkubsataa jiraniif sababa kan ta'e ijoollee kana ta'uu hubachuu danda'uudha qaba jechuudha qaamni dhimmi ilaallatu. Kanaaf obbolaan keenya miidhamaa jira. Obbolaa keenya kan miidhamaa jiru kan dhiirarraa dubbachaa jirra. Shamarranitti hin seenu. Rakkoon bal'aa yoo waliin dhoofne dubbiin nu harkaa waldaa. Ajandaan ala bahuun barbaadu dhimma firii viizaatii fi viizit viizaatii. Seerri biyya kanaa maal jedha? Viizitiin ol qabatee seerri maal jedha? Rakkoo uumuun ol qabatee tarkaanfiin fudhatamuu qabu maal ta'uu qaba? Kanarra dhaabbannee dubbachuu danda'uudha qabna. Uummata keenya kabajamoo jaalatamoo ka biyya kana keessa jirtanii fi ka biyyoottan garaagaraa irraa obboleeyyan biyya kana keessa qabdan ka mallaqa gurguddaa ergitanii nyaatamtan ka himatan biraa qabdan hundi keessan egaa nuti isin wajjin jirraa isin waliin jiraadha isiniin jedha. Isinitti dheeressee jira sooyyati dhiifama. Hayyee rakkoon tokkoyyuu hin jiru. Mubee bagana gaan dhufte baabaan yaada bal'aa nuu kenne beeknee sinirraa ture xiqqoo biiziin ture hojiidhaanii. Baay'ee turtee geemii haasa'aa turte. Geemii irra ture sana booddee immoo hojii dhangoree. Soye, amma nama tokko. Mee si ibsuu fi maal beektaa? Amma gabaasa gochaa turre fakkeenyaa fi dheengaddatti beeksisa hojjetteettaa baabaan hojjeteera namoonni baay'een sheer waan tokko gochaa turani. Hammi dheekame garuu hin goone namni sagalee naa ta'aadha malee warroonni sagalee ta'uu fi malu garuu ofii isaanii jala deemanii koomentii godhanii sheer godhanii wanta kana dhimmi kun anaanna ilaallate jedhanii abbummaatti fudhanne. Kanarraan kan hafe garuu namoonni kara keetiin namooti beetti yoo jiraate nama meeqatu ijoollee amma gadi ba'ee bakkee jiranii sassaabee mana tol deebisee nyaatumaa fi bishaan illee irraa kennaa jira. Nama meeqatu immoo waamee haasofsiisaa jira. Tokkoffaa isa kanarraatti ana bira nama muraasa jira. Namoonni warri kaan garuu maal fidduudha kan isaan jiranii baabaa birallee akkuma kanadha si bira maaltu jira isa jedhuu fi gara yaada furmaataatti immoo gaafa dhufnu furmaati kuni gara imbaasiidha kan inni sokkuu qabu ijoollee gosotaatti barachuu qabu maaliif maqaa saba keenyaa maqaa mootummootaa biyya kanaallee kan isaan arrabsiisaa jiranii maaliif namni tokko gaafa beela'u utuu farankaan qabu ta'ee jennaan beelli gadhee dhabeetta borganama hatuu jalqabaa waan garaagaraa gochuu jalqabaa ijoolleen keenya akkuma ati beektu karaarraa akkuma dhakaa'ee angalaa'aniidha kan isaan jiranii namni kanaa hidhee isaan barbaadu hin jiru keessumaa immoo ijoollee afaan Oromoo dubbatan yookiin immoo qomootiin Oromoo ta'aniidha rakkinni kun kan ba'ate agarreerras dhageenyeerras namni furmaata kennuu didee jennaanidha gara kanaatti kan dhufne kanaaf yaada maalii qabdaa isa jedhudha mubeeku. Bareedaadha galatoomaa hundi keessan iyyuu jalqabarratti naaf gochaa asin jalaan ture xiqqoo addaa guyyaa guutuu biiziin ture waan dubbatamuu qabu baabaan dubbatee irratti dubbataa hojjetti fakkaata. Lakkoofsan qabu akkana hojjedhu nameen hojii. Waasaappiidhuma irraa shaqalannaa ana biraa isuma dhugumaa lakkoofsan nameen nama shaniin jirraa rabbii jedhaatii nama ja'aan jirraa eeggatu isinii barreessaa turre koomentiira isinii barreessaa irra nu galchi amma ergan viidiyoocha immoo hojjedhe iyyuu amma viidiyoocha qollofuu bira ga'eera. Ergan viidiyoocha hojjedhe gastii irra dhufanii ol galanii hundi jarri mataaraan dhugatamanii amma laa ijoollee amma isa kana sii fiduu hin danda'a. Amma naa ergi meemee sagalachaa inni naa arrabsi gurrachi. Ijoollee lama wayitii
tokko mucaa Wallaggaati, tokko mucaa Shawaati, fakkaata I think tokko mucaa Harargeeti. Gastiira dhufanii gatamanii gastiira dhufanii ijoolleen karaa irratti arganii ijoolleen tan biyya fide gastiira galanii anjalan beeka waan ta'eef nan galchee ubee ijoollee kan akkas akkasii gatamanii jiru naan jennaan dubbachiisee maa eenyuun hin jedheen akkas akkaseen isi tokko cuman dallalichi dhaqee fudhate amma dhufee fudhate bayaana argeetti meennaa bayaana argee lakkii namni kun nama danuu fide nama gatee hin beeku dogoggora ta'a jedhee bilbilee fi gastiira taa'ee araadaadha takkattu fure takkattu tokko hin argaa naqee fudhadha banaa jedhee fudhateen dasar argee saraa jechuudha. Ijoollee jara sana immoo egaa nun kommatini jedhan itti mantee mubaarek itti mannee irra jedhan itti mantee hin beeku nyaata jiraa dhugaatii jiraa danda'aramne.